Ma dhufe kana bifa adda addaati wal saamutu jira. Injifannoon kun kan kooti kan jedhu jira. Akka Dr.maraaraatti injifannoon kun kan eenyuti? Lammatan guddaan atakaaroon kun yoo itti fufe yookiin lolli isaa ta'u yookiin wal gaarreffannaan yoo itti fufe eenyutu mo'ata? Eenyu miidhama? Inni duraa injifannoon akka nuti ilaallutti dubbii wanti yoo ta'e eenyutu qabsoo kana maal eessaantinii ga'ee waan tokko ta'e hunda caalaa jechuukooti. Hunda caalaa dhiiga ofiitiin taankii fuuldura dhaabbate, xiyyitii fuuldura dhaabbate, mootummaa kanas akka ta'utti raase, nus warra hidhaa mana hidhaa turre mana hidhaatii kan yaase, Dr. Abiyyi fa'aa obbo Lammaa fa'aa galma milikiin kan ga'e, obbo Daawud fa'aa Dr. Biraawun Naggaa fa'aa warra ala jiranis kan biyyatti akka galan godhe siyaasa biyya kana kan jijjiire olaantummaadhaan qeerroo Oromooti. Warri kaanis qabsoo biyya kanaa keessatti dargaggoon Gondoris eessaas qooda fudhate. Biyyi kunis akka sabaatti qooda fudhateera. Garuu baalaansii kana eenyutu jijjiire mootummaa kana otoo hin jaalanne wanti kana keessa kan seensise akkana ilaalcha kootti humna qeerroo Oromooti. Humni qeerroon Oromoo kun immoo eessaa dhufe yoo itti karaa koo jechuukooti. Hunduura keessatti qooda fudhate waan wal loksun hin jiru. Qooda fudhateera. Tokkoffaa qeerroo isa jedhamu kana calqaba eessaa dhufe attamitti dhufe hoo jedhame aboo shaneedhaaf wanti kennuu hin dandeessa. Tokko isaaniidha. Tokko kan gumaacha godhe. Isaanitti aanee filannoota darbanii hunda caalaa filannoota 2007 keessatti dargaggoo Oromoo Oromiyaa maratti chochoosuudhaanii masaafa gosa lammaffaa dubbifte hamma dandeenye tokkoffaa duruma sennaa manaa baanu Oromoo Yuuz Liigii jennee liigii dargaggoo ergannee Oromoo fudhannee manaa baane jechuudha. Sana keessa dargaggoon keenyas chochii sana keessas haa ta'u, ijaarsa sana keessas haa ta'u, qeerroon Oromoo qabsoo kana laga ceessuu keessa haa ta'u, dhaabbiin kun lammaffaatti bal'inaa waan qooda fudhate natti fakkaata. Sadaffaan egaa Jawaarii fi OMN'dha. Kana keessatti chochii dargaggoo kana keessatti qooda kan fudhate jechuudha. Kana jechuun koo warri kaan keessa hin jiranii miti. Gara dhumaa Opiidoo keessaas dhaabbota Oromoo biraas biyyuma kanayyuu qabsoon kun Gondor Gojjam Gondor ga'ee iddoo baay'eedhaa qooda kan fudhate bal'aadha akka wantitti jechuudha. Garuu chochii qeerroon dhalatee attamitti guddatee mootummaa kana raasee kan jedhu akkasittan ilaalanii jechuudha. Ilaalcha akkasiin qaba jechuudha. Ijaa kana injifannoon kan sababa Oromoos kan sababa biyya kanaatiifis injifannoo ta'e jechuudha. Injifannoo sana keessaa gaa hunduu kan ofii qoodachuu hin danda'a. Ani ammasiin gumaacha akkasiin godhe, misilis gumaacha akkasiin godhe. Hobbolaa taate lola guddaan qabu. Anatu caalaa fanis caalaa jechuudha. Gara diinummaatti innaa deemte qeerroon kan eenyutu dhufa. Isaadha. Garuu hoo wanti kun duubatti deebiin ni jette. Amma jarri kun lamaan yoo wal lolanii lola kana yookiin atakaaroo kana isaa jennu wal gaarreffachuu isaa jennu lola isaa jennu eenyutu injifata? Eenyuun injifannaan injifannoo kana gubbaa karaa lama sadii ilaaluu hin dandeessa. Tokko qawwee eenyutu humna qaba wette inni si deebisuu hin danda'a. Injifannoon har'a yeroodhaaf injifattuu fi injifannoon immoo boruuf iftaaniif ta'uu danda'us immoo garagara. Amma dargiin hunda keenya ukkaamsee ture injifate. Mee duraa haphaa qorsii godhatee mee sommisaa godhatee icaatfaa warra kaan wazliigii warra jedhan immoo hirbaata godhatee booda warra Eertiraa fi warra Tigree kanatti tafee jechuudha. Injifannoo yeroo fi yeroodhaaf ta'uudhaaf immoo fi yeroo guddaa fudhatuuf tokko bitee jechuudha.
Tokko sana lammaffaa qawweedhaan inni dubbiin qawwee kun otoo akka Oromootti jechuu kooti. Injifannoo argannaadhaan otoo jarlachuu deemuu dhiisanii bahee sanatti fakkaatan. Maaliif injifannoon qawween argamu kun boruuf iftaan kana keessa saba bal'aatu gaaga'a. Dhiigni ijoollee Oromoo waan ta'uufis waan hin taaneefis gannamuu hin danda'a. Keessa dabarreedha jechuu kooti kanaaf waggaa baay'eedhaaf. Sana dhuma gubbaatti waan feewwati balleessite haati kee du'a kee reeffa kennaa laaltu akka haadhaatti itti dhaga'ama. Warri du'an kuni aboo keessaa isaa du'anii, opiidoo keessaa isaa du'anii, eessaa isaa du'anii haadha Oromootu dhalee, abbaa Oromootu dhalchee ilma Oromooti jechuudha. Kana keessaa reeffa laalee namni gammadu baay'ee miti jechuudha. Mo'uun sunis isuma haadha manaa kee maal godheen moo'adhe hojjette malee sana bira darbee baay'ee deemee waan lafa chochoosu natti fakkaatu. Eenyu yoomee kana keessa jechuudha. Kanas ta'u sana garuu hamma danda'anitti qawwee gara qawweetti fiigoo otoo hin taane gara tamma jettu injifannoo jettu kanatti otoo hin taane akka sabni Oromoo akka sabaatti injifatu. Sabni biyya kanaas akka biyya kanaatti akka injifatu. Sirni hunda qeerroo isa jedhamu kana calqaba eessaa dhufee attamitti dhufee hoo jedhame aboo shaneedhaaf wanti kennuu hin dandeessa. Tokko isaaniidha tokko kan gumaacha godhe. Isaanitti taane filannoota darbanii hunda caalaa filannoota 2007 keessatti dargaggoo Oromoo Oromiyaa malatti chochoosuudhaanii mazaafa gosa lamaffaa dubbifte hamma dandeenye tokkoffaa duruma sennaa manaa baanu Oromoo Youth League jennee liigii dargaggoo ergannee Oromoo fudhannee manaa baane jechuudha. Sana keessa dargaggoon keenyas sochii sana keessas haa ta'u, ijaarsa sana keessas haa ta'u, qeerroon Oromoo qabsoo kana laga ceessuu keessa haa ta'u, dhaabbiin kun lammaffaatti bal'inaa waan qooda fudhate natti fakkaata. Sadaffaan egaa Jawaarii fi OMN'dha. Kana keessatti sochii dargaggoo kana keessatti qooda kan fudhate jechuudha. Kana jechuun warri kaan keessa jiranii miti.